Nageenyi koo kabajaa lafa irratti ta'u kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel furtuu app. Yeroon keessa jirru yeroo teknooloojiiti. Keessumaa bara kana bara 2026 seennee jirra. Hundumti keessan bakka geessan isin jecha hordoftoonni channel furtuu app biyya keessa fi biyya ala jirtan bakka ittiin isin geessin jecha har'a viidiyoo tokko isin qabadhee dhufe hanganumaatti na hordofa. Akkuma beekamu yeroo amma keessa jirru yeroo teknooloojiiti. Yeroo kanatti bilbilli keenya kan ittiin taphannu yookiin ittiin bilbillu qofa osoo hin taane kan ittiin maallaqa hojjennuu fi jireenya keenya ittiin salphifannu ta'utu irra jiraata. Har'a viidiyoo kana keessatti appilikeeshiniiwwan murteessoo namni kamillee bilbila isaarraa qabaachuu qabu sadiin isin qabadhee dhufe. Appilikeeshiniin kun maal akka ta'anii fi akkamitti fayyadamuu akka qabnu hanga dhumaatti viidiyoo kana yoo hordoftan sirriitti ni hubattu akkasumas har'arraa kaasanii itti fayyadamuu eegaltu jedheetan yaada. Appilikeeshiniiwwan kunneen maal akka ta'anii fi akkamitti akka isaan nu fayyadan viidiyoo kana keessatti tokkoon isaan diiteelii isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti nu hordofaa. Viidiyoo kana laayikii walii keessaniif sheer gochuun dagatina. Namoonni haaran sabskiraayib gochuun maatii YouTube channel furtuu appitti dabalamaa isiniin jedha. Kallattumaan gara viidiyootti waliin adabarru. Appilikeeshiniin jalqaba irratti isin bilbila keessan irraa yookiin namni kamillee bilbila keessan irraa qabaachuu qabdan appilikeeshinii Google yookiin appilikeeshinii AI assistance jedhamudha. AI assistance appilikeeshiniiwwan garaagaraa hedduu of jalaa qaba. Isaan maal akka ta'an diiteelii wajjin ilaalla. AI assistance jechuun yeroo ammaa kanatti wantoota adda addaa gaafachuudhaaf waan isin rakkise mari'achuudhaaf gaafii isin rakkise hojjechuudhaaf barattoonni qormaata adda addaa review adda addaa akkasumas assaamintii adda addaa hojjechuudhaaf gara Google deemnee yookiin immoo weebsaayitii garaagaraa deemnee barbaaduun nurra hin jiraatu. Bilbila keenya irratti AI assistance yoo qabaanne salphaatti akka nama tokkootti nu tajaajiluudhaan gaafii nuti gaafanne hundumaaf deebii quubsaa nuuf kennuudhaan nu tajaajiluu danda'a. AI assistance warra jedhaman kuni kanneen akka ChatGPT fi appilikeeshinii Geminiidha. Appilikeeshinii Gemini yookiin immoo appilikeeshinii ChatGPT bilbila keessan irraa hin qabdan taanaan yeroo ammaa kana iddoo duubatti aftanii jirtu jechuudha. Teknooloojii irraa fagaattanii duubatti aftanii waan jirtaniif namoonni kamiyyuu bilbila keessan irraa appilikeeshinii kana lamaan qabaachuusaa sheekii akka gootan isiniin jechuun barbaada. Appilikeeshinii kana lamaan bilbila keessan irraa qabdu taanaan gaafii barbaadan afaan tiraansileet godhachuu barbaadu taanaan gara afaan barbaadanitti gara afaan fedhanitti hiikkachuu dandeessu. Akkasumas gaafiiwwan kompileeksii ta'an yaada biizinasiif ta'u wantoota adda addaa rifiiwwan garaagaraa qormaata adda addaa akkasumas egzaamii garaagaraa hojjechuu yoo barbaadan appilikeeshinii lamaan kun kan akka ChatGPT fi Gemini appiin hedduu murteessaa fi bara kana keessa yookiin jaarraa teknooloojii kana keessa jireenya keenya akka gaariitti kan nu geeddaraniif nu salphisan waan ta'eef namni kamiyyuu bilbila keessan irraa qabaachuu qabduun isiniin jedha. Kallattumaan gara aappii isaa lammaffaatti waliin adabarru. Appilikeeshiniin lammaffaan namni kamillee bilbila keessan irraa qabaachuu qabdan namni kamiyyuu bilbila keessan irraa qabaachuu qabdanii appilikeeshinii Notion jedhamudha. Aappiin Notioniin maal akka ta'e akkamitti akka fayyadamuu qabnu viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira jechuudha. Akkasumas kan Gemini fi kan ChatGPT viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira. Gara duubaa deebitanii ilaaluu dandeessu namoonni haaranii. Inni lammaffaan appilikeeshinii Notion jedhamudha. Appilikeeshiniin Notion jedhamu kuni jireenya keessan akka gaariitti qindeessuudhaaf yookiin taayim manaajimentii akkasiin bartaniif karoora keessan pilaanii keessan akka gaariitti galmaan akka geessanii fi aappii hedduu murteessaa fi kaampaaniin gurguddaan itti fayyadamaa jiranidha. Kanaaf jaarraa kanatti yookiin yeroo teknooloojii kanatti namni kam illee bilbila isaarraa aappii Notionii hin qabu taanaan namni kun pilaanii nama hin qabne nama karoora hin qabne nama jireenya isaa akka gaariitti manaajii hin goone nama piroodaaktiif ta'uu isaa hin barbaanne fakkaatee argama jechuudha. Sababiin isaa appilikeeshiniin kun firiidhaan yookiin daataa tokko malee yookiin konnekshinii tokko malee nootii garaagaraa irratti qabachuudhaan sagantaa garaagaraa irratti qabachuudhaan yaadannoo adda addaa irratti barreessuudhaan jireenya keessan diizaayin akka gootan deelii goolii keessan yookiin karoora guyyaa akka irratti barreeffattaniif hedduu kan isin gargaaruu fi aappii hedduu insenshaal ta'e bara kana keessa 2026 kana yookiin bara 2026 kana keessa aappii hedduu filatamaa fi namni kamillee bilbila isaarraa qabudha jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kun hordoftoonni furtuu appilikeeshinii kana bilbila keessatti akka buufattanii itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Inni illee viidiyoo isaa guutuun hojjetamee jira. Akkasumas appilikeeshinii isaa Telegram channel furtuu app irraa argattu yookiin firiidhaan Play Store seentanii Notion jettanii yoo barreessitan aappii kana buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Isteeppii tokkoon isaa immoo viidiyoo hordofaatii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Gara isaa sadaffaatti waliin adabarru. Appilikeeshiniin inni sadaffaan immoo aappii kompiliitii bilbila keessan gara baankitti isiniif geeddaru. Maal isin jechuun barbaade aappii sana bilbila keessan irraa hin qabdu taanaan bilbilli keessan baankii keessan intarnaashinaaliidha.
Kana jechuun akkuma commercial baankii, akkuma Oromiyaa baankii, akkuma Awaash baankii bilbilli keessan appilikeeshinii kana qofa ofirraa qabaachuu isaatiin baankii guddaa isin maallaqa itti qusattanii fi yoo barbaadan maallaqa irraa baafattan ittiin jireenya keessan gaggeeffattan isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf aappii kanallee bilbila keessan irraa qabaachuu qabdu. Aappiin kun maal yoo jettanii aappilee waaleetii intarnaashinaali ta'an bilbila keessan irraa qabaachuu qabdu. Namni dijitaal waaleetii warreen ta'an aappii waaleetii sakuurdi ta'an bilbila keessan irraa qabaachuu qabdu. Aappiin waaleetiin kun maali jettu taananii kanneen akka Baayinaansii, Baayibiitii, OKX fi kanneen biroo hedduutu jira jechuudha. Kan akka intarnaashinaal waaleetii warreen ta'an. Kana jechuun online irraa yeroo ammaa kanatti online irraa maallaqa garaagaraa walitti qabanna taanaan haa xiqqatu haa guddatu maallaqa online irraa dalagnu gara baankii keenyatti yookiin gara baankii akkaawuntii qabnuutti buufachuudhaaf yookiin baasnee ittiin waa bitachuudhaaf ittiin hojiirra oolfachuudhaaf waaleetiiwwan intarnaashinaali ta'an kun hedduu nu fayyadu jechuudha. Isaan kanneen akka Baayinaansii, Baayibiitii fi warreen biroo hedduutu jira jechuudha. Fakkeenya fana isinii fudhe. Garuu addumatti appilikeeshinii isin bilbila irraa qabaachuu qabdan aappii dijitaal waaleetii warreen ta'an kana jechuudha. Kan akka Baayibiitii yookiin Baayinaansii yookiin immoo peepaalii ta'uu danda'a, kanneen biroo ta'uu danda'a. Keessumaa Baayibiitii fi Baayinaansiin aappii hedduu barbaachisaadha biyya keenya Itoophiyaa keessatti hedduu isin fayyada. Viidiyoon isaa guutuun hojjetamee jira. Akkamitti akkasiin banattan, akkamitti akkasiin maallaqa ittiin gara baankii keessanitti ergatanii itti fayyadamtan ni jira. Dabalataanis koomentii jala keessan barreessuu dandeessu. Aappilee kana gaafa banattanii sakuriitii koodii isaa namootaaf sheerii gochuun isinirra hin jiraatu. Koodii yookiin paaswaardii keessan seefii gootanii qabaachuu qabdu. Sababiin isaa baankii mataa keessanii isin bilbila keessan irraa qabdan waan ta'eef maallaqa achirratti waan kuufattaniif maallaqni keessan salphaatti akkasiin jalaa hin bannee fi icciitii bilbila paaswaardii icciitii keessanii yookiin immoo paaswaardii keessan namootaaf sheerii gochuun gonkumaa isinirra hin jiraatu. Sammuu keessan keessatti qabachuu qabdu jechuudha. Yookiin waraqaatti barreeffattanii bakka sirrii kaawwachuutu isinirra jiraata malee bakka garaagaraatti maxxansuu yookiin ol kaa'uun isinirra hin jiraatu jechuudha. Sakkurdi gochuu qabdu. Kanaaf appilikeeshiniiwwan kun sadan aappii hedduu murteessaadha. Beesii warreen ta'edha jechuudha. Beesii warreen ta'e kan akka AI assistance gaafii adda addaa gaafachuuf hedduu nu fayyadu. Kan akka nooshinii fi aappileen biroo hedduu jiru. Isaan nootii adda addaa barreessuuf, iskeejuulii adda addaa barreessuuf, karoora keenya, pilaanii keenya akka gaariitti lafa kaawwachuuf ittiin jireenya keenya gaggeessuudhaaf nu fayyadu. Warreen dijitaal waaleetii ta'an immoo maallaqa online irraa hojjenne gara baankii akkaawuntii keenyatti buufachuudhaaf ittiin maallaqa hojjechuudhaaf hedduu nu fayyadu. Warreen kana sadan qabdu taanaan isin nama teekinooloojii nama yeroo ammaati. Kana sadan ofirraa hin qabdan yookiin bilbila keessan irraa hin qabdan taanaan ammuma gara aappii kanaa deematii buufadhaa, gara telegiraam chaanaalii furtuu aappii dhaqaatii aappii sana salphaatti buufadhaa, itti fayyadamaa. Gaafii biraa qabdan immoo koomentii irratti barreessaa, yaada keessan naaf qoodaa. Appilikeeshinii kam barbaadanii kamtu waa'een isaa akkasii rakkise naaf qoodaa. Aappii barbaadan firi'an nu bira argattu isin jechuu barbaada. Nagaan naa turaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal agarra. Yeroo